Miseejii adda addaa namni waatsaappii fi imoo irratti isin ergee egaa isin ergeen booda yaada saaraa jijjiiree osoo isin argin of bira akka isin biraa isin badu dileetti godhe akkaataa karaa salphaa ta'een deebiftanii miseejii isin argachuu dandeessan isin barsa yookiin immoo waan namni suni dileetti isin duraa godhe argachuu dandeessan. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akkamitti baay'een argeetti faatu viidiyoo kan laayik sheer gochuun afaan duraan hordofa. Aappii tokko bilbila keessatti gabbifachuu isin barbaachisa. Aappii kana gabbifachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobisitanii barreessitanii michuu joobis. Achi booda michuu joobis kan jiru irratti ni baasirratti tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti michuu joobis.com kan jiru irratti tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanaan sitti tolota iPhone sarchii irratti tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanatti qubee o la na barreessanii achi booda sarchii fuuldura kanatti kilikni gootu sarchii gootu. Achi booda haala kanaan suuraa kana deebitaa suuraa kana tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappii gad buufachuudhaaf sirra olutaa gad deemtu olutaa deemtu manumaati. Achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa yaappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood kan turtii daawuloodii tan sottaniiti aappii kana bilbila keessatti gad buufatanii. Hayya daawwatan kiyya aappii gad buufatanii yeroo galtan aappiin haala kanaan isin baramaa asilaatti gareen information kan jiru tokkoof kilik gootanii eeyyaman isin gaafatu hundumaa halluu gootanii eeyyaman keessatti. Achi booda haala kanaan kan isin fida jechuudha WhatsApp irratti raayitii ni guutuu ammallee Messenger irratti ni guutuu ammallee imo irratti illee Telegram irratti illee hundumaa irratti ni guutuu achi booda halluu gootanii information isin gaafatu hundumaa halluu gootanii kennitanii. Hayya daawwatan kiyya achi booda aappiin kana haala kanaan isin baramaa jechuudha amma booda miseejiin namni isin ergee egaa isin ergeen booda yaada saadaa jijjiiree of bira akka isin biraa badutti osoo isin argin dileetti godhe asirra aappii kanarra galtanii argachuu dandeessanii jechuudha. Haala kanaan karaa salphaa ta'een miseejii namni isin duraa balleessa jechuudha kan WhatsAppis ta'e kan imoos ta'e kan Telegiraamaatis ta'e kan kamiyyuu miseejii kamiyyuu haa ta'uti miseejii namni isin ergee egaa isin ergeen booda yaada saadaa jijjiiree of bira akka isin biraa badu dileetti godhe as keessa argachuu dandeessan.